bakka walii gallee wal fuunuuf jiran bakka takka. Eessa jiran? Angaruu biyya Arabaa irra wallahi jaalalli kun jaamaadha. Yooma jaalalli kan kee wayii na oofee naan deddeeme malee kana booda wallahi biyya Arabaa irraa ni deddeema waan jedhu abdii illee hin qabu. Dhuguma gaayis biyya Jechuun Arabaa irraa kana booda biyya Arabaa deddeemuu fedha. biyya Arabaa illee deemtee bara jechuun akka duraa san mana mataa mana hojjettu waan hin jiraanne fakkeenya waan akka. Anamma maal hin qabu. Maaliif jennaan nama jaalattu kana taa'imii kennitee waliin haasoftaa waliin qaaxxaa. Anamma taa'imii hin qabu. Tokkoffaa asirraa akka argitu kana taa'a. Lammaffaa asirraa buunaan dadhabaanii rafaa. Sadaffaa ilma namaati inshaallah yoo ka'ee shaaworii illee galuu ta'e waan barbaachisaa taa'imii iyyuu hin qabu sii galee. Kanaafuu onneen xiyyees nama tokkicha baaddatti hundaayyuu xaragee of keessaa baasee wajjin jiraannaa siin jechuu barbaada. Illee yaada kana qabee ta'a murteessuu barbaada bakka amsi galee qaata yaa'anii dinaami atillee carraan jireenyaa achiis oofee kan ta'e anillee bakka amma booda kalas hin murteessaa atillee murteessa. Maalirra murteessinu? Bakka walii gallee wal fuunuuf jiran bakka takka. Eessa jiran? Angaruu biyya Arabaa irra wallahi jaalalli kun jaamaadha. Yooma jaalalli kan kee wayii na oofee naan deddeeme malee kana booda wallahi biyya Arabaa irraa ni deddeema waan jedhu abdii illee hin qabu. Dhuguma gaayis biyya Arabaa irraa kana booda biyya Arabaa deddeemuu fedha. Biyya Arabaa illee deemtee bara jechuun akka duraa san mana mataa mana hojjettu waan hin jiraanne fakkeenya waan akka. Anamma maal gaayis maal barbaada? Nan heerumnaan inshaallah bal'aallee maaf hin taane heerumee taanaan ilmoon dhaluun fedhaan malee amma akka amma asiin ruuzii darbataa asiin parastaamoolii darbataa waggaa meeqa jiraatan san illee I don't like barbaadu. Maal rakkoo qabadee kun waan wanta ati halkan takkattiiti bara. Kun maal si yaachise? Abdiin subaa ati waadaa qabdaa namaa waadaa qabdu jiraanii? Ani waadaa maal qabaree jaartii duraan malee jechuun. Jaartiin duraa tum hin jirtu jaartiin duraa. Hin jirti bar isi si jaalataa yoo na caala. Okay jaartii duraa waliin jirtanii? Laa waliin hin jirru. Jechuun addaan baatammoo waliin jaarsaa jaartiidha jirtan. No wal bira hin jirru. Isitu haadha faatee fuudhii naan jetti. Haadha faatee isiin abbaa barbaadde si hayyamtu jechuun isiin hayyama isiitii wayii hayyama dubartiitii wayii deemtanii miti. An kasiin jechuun jiru. Kasiin jechuun jiru dhagaar taati. An kasiin jechuutu jiru. Jaartii san duraa san waliin jirtammoo addaan baatan. Amma fuulumaan jirra lakka. Jaarsaa jaartii taatanii walumaan jirtanii jechuudha. Okay. Egaa waliin jiraatan fakkeenyaaf amma Itoophiyaa ji'a meeqa teessee ati akka biyya galte? Waggaa tokko. Waggaa takka. Haga biyya kana amma jirtu kana dhuftee jettee yoo xiqqaate jedhee Ji'a 8 I think ji'a 8 waggaa lama kana guutuu isitu si yaanne moo situ si yaanne? San qofaa miti achitti maayidhaa waggaa tokko ture. Taadaa waggaa kana hunda situ si yaanne moo isitu si yaanne? Jechuun jireenya kamal godhan wal yaannee maal gochuu dandeenya jireenya. Taadaa ishee amma jireenya okay fakkeenyaaf amma biyya kana jirtaati. Osoo ati Itoophiyaa jiraattee isiin biyya alaa jiraattee hojjetaa jirti dalagaa jirti anis as kana hojjetaa jira jetta. Ati amma biyya ambaa kana jirta. Maaliif bira hin finneesh? Maaf bira fiddee waliin hin dalan? Akkasuma yaadaa jirra achitti illee dalagama jira. Dalagaa biree qabdannee tumaan. Waawwii dalagaa jirra. Jechuun gara gara teettanii maal daladde? Dalagaadha kan. Meeqa kanaa keessa naasofnu? Keessa naasofna waan jiru hunda. Maasirra nu gaafatte.
jechi أنا keenyaa مالي gala namni بيتا jechi keenyaa gala amma namni yoo guys mamma ka wayitu jira ani lala ani yo barbaachisaa ta'e abbaa ijoollee shan qabutti illee nan heerumaan ana asaabii mana abbaa ijoollee shan qabutti illee nan heerumaan sunnaan rakkoon qabu awwan ilaalladhu maali beektanii amma dubartoonni gariin bal'aadha deemee dhaqee waan dubartii ta'an godheetti hamataa takkanaatii dheetti hamataa jettee dhaggeeffatti waan na jaalatuu fi waa'ee isii natti hime isii hin jaalatu ana hin jaalata nagee manchiim hin dazziinish boru siifillee qarbuma santu si eeggata dhiirri hadda dhufeetiin akkana naan jetti amma dhiirri tokko faati dhiifama naa godhaa luutiin dubartii takka jaalala qabsiisee biraa deeme akkana naan jettee narraa maraattee narraa akkas gootee narraa maalii taatee latti hin miidhamtaa jedheeni gorsee dadhabee maalii godhee wallaahi billaahi rabbiin kun bakka akkanatti haroo bu'an guyyaa takka waa'ee jallaatti hin dubban dubartiin gogaa kana lafaa ol kaatee dhiirarraa maraattu hin jirtu. Gogaa kana lafaa ol kaatee dhiirarraa lafa duwwatti irraa maraattu hin jirtu ammallee osoo inni dhaqee haa jedhee maal jedhee hin dubbisin dubbiftee waliin haasoftee akkasitti waliin indasii aanatti mibbaan nagar yallam hin jiru jechuudha. Ammallee dhufee maaliin wal gadhiiftan jaartii tan teessa duraaniitiin gisee jette akkanaati keezii intala duraanii waliin tureessan anamma haguma fedhe abbaa barbaadetti osoo heerume intala duraanii waliin turte san keeziin isii jidduu kan keetiif isii jiru maali jedheen gaafadhu barulleen barbaadu akkanatti mulleen barbaadu barulleen fedhu akkanatti mulleen fedhu. Gatii kana ta'eef amma si wanni si gaafadhee fi walitti hin dhufnaa bultii walitti hin ijaarannaa inshaallah buddeenni kiyyaa kan kee walitti jiraate achi keessatti wanni an baruu barbaade namni dubartii duraatiif bakka qabu zaareem nageem anaafis bakka qabu kabajaa qabuuf bakka qabuuf naatoo qabuuf anaafis bakka qaba. Galee haguma feete baddu yoo taate nama dhiira tokko gisee ilaalu ishii maraattuu tana isii maraattuu bakka algabara tana. Ilmoo ofii fayyoo ilmoo irraa qabaatan fa'a ilmoof jedhanii hin gatan. Ilmoo ta'a ka qaraasisu jira ka barsiisu jira. Ofiisiin bara heerumtee jirti ka biraa jala jirti. Akkasumattuu ilmoo ofii tana ka qaraasisu jira ka barsiisu jira ka maal godhu jira ka laalu jira ka seef godhu jira. Tokko jaartiidhaan wallolee akkuma siin dura gurbaa tokko jimmaa sila gurbaan sun isiin suudii jirti birri itti erguu dinnaan guyyaa guutuu ilmoo lafaantumaa oole luka qabatee mataa ilmoo lafaantumaa oole. Ka akkasiillee jira jechuudha isin galee. Amma kakkasii sanfata janajjantee itti heerumtuun dhabamtu. Bakka inni jaartee duraaniitiin waliin feene wal dhabanii addaan bayanii ana ammoo na jaalataa. Dhiirri bakka takkatti hammeenya dalagee badduu dalagee onnee dubartii takka miidhee cabsee deeme zaaree maanchii mindanziinesh atis cabseetuma si biraa deema yookaas hima cabsee si bulleesseetuma akkasii si wajji jiraata. Namni nama miidhaa deemu jechuudha. Sillee sima gaya. Ibiddi ollaa gahe ollaa nan katu jettee Oromoo yeroo baay'ee. Gatii kana ta'ee fi ani saniif si gaafadhe laal. Jaartii san teessa duraanitti yoo bakka qabaatte kabajaa yoo qabaatte rispeektii yoo qabaatte si galee isiidhaaf isii gadhaabuudhaaf wanna jechuudhaaf kan yaaddu yoo taate anaafis waan gaarii yaaddaa waan gaarii assaabdaa. Kanaaf si gaafadhe. Anamma abbaa manaa kiyyaani waan atta guddate atta fagaate tuyyuu addaan nu baasee waggaa lama nu eegsisa abbaa manaa koo. Sigalee addaan baasee addaan fageessa osoo akka qabduu harmaatitti addaan bahuu baanne natti tola qabduu harmaatiif dubartiin addaan baatee tolti akkas addaan bahuu baanne jaarsa kee natti tola sa'a 24 hiyyoomannellee hafuuruma waliisan beelofnellee hafuuruma waliisaniin osoo jiraanne natti tola wanni akkasii sun waan argamu miti jechuudha saniif si gaafadhe malee yookaan itti haagattu yookaan isin kanaaf haadha faaxee isin jenna bar wanti haadha faaxee isin jedhanii fi yookaan ati faaxee deettee miti. Faaxee hunda bakka buutee madaa jaraa dubbattaa har'aa miti. Gaafa sirratti ol oofan sanuu kana dubbataa ture beekta. Amma kana haasaa ture nama dhufee gabaatti fudhate si galee. Haati faaxee nama dogongora ofii bira taree ijoollee biyya guutuu gorsaa turedha. Isiin dogongora kana kan raawwattu warreen qabnattan fidaa jennee haasaa ture si galee. Gaafiin kee baay'ee bareedaadha. Haasuun keellee. Baay'ee haasuun na taasisu kun hundi isaa waan dhugaati. Waanuma jirullee namni kee isatti filaala. Kan badii qabus kan gara fuulduraattis hundaafuu ni ta'a jechuudha. Ati akkuma galtii taasisuu dandeessaa, ofirraasuu dandeessaa. Garuu ergaan kee kun hundi isaa ergaa namni osoo googilii keessa seenee mallaqa fedhe kafalee argachuu hin dandeenyedha warra shamaraatiif.
Yoo shamarree ammaa waa maraafuu yeroo kana keessa gurra hin qabdu waan ta'eef malee homaa namatti mul'ata waan ta'eef malee kuuma jiru akkasii gaafi bareeda gaafatte abshir waan takka hin shakkin onnee itti nama meenuu qabnu hin shakkinati fataa'e. Atammaa jechuun an rakkoon qabu isin lachuu horachuu nan danda'a isin lachuu jiraachisuu nan danda'a. Rakkoon qabu waliin haa jiraannu jiraarta. Ani akka mataa kiyyaatti akkasidhee yaada maaliifi isillee haga danda'een taphatamiin jedha yoo dadhabe rabbi jira haga danda'uun isin qarqaara. Kalaas bakka taate okeesh. Bakki jiraannu eessa jiraan? Bakka jiraannu jiraannu eessa jiraan? fakkeenyaaf biyya Itoophiyaa san beektaa biyyi sun hagammaatti ekonomiin isiillee xiqqoo isii yaanii jiraami waliigalteen agasmara hin jiru gara fuulduraatti Itoophiyaa yoo mallaqa qabaatte jiraachuu hin dandeessu? hin dandeessa mallaqni akka itti jiran hin dandeessa. Amma dhugaa dubbachuu fi mallaqa akkasitti Itoophiyaa itti jiraatu san hin qabu waan hin qabu. Fakkeenyaaf mana tokko qabaattee mana tokko qabaattee makiinaa manaa qabaannaan achiin gargaan hojjettee baatee hojjetaa ooltee galtaa. Makiinaa manaa qabaadhe maal dalaga? Oovarii ittiin dalagaa. Raayidiin. Yaa sunillee ta'a raayidiin ta'a sunillee bar guyyaa guutuu liiga deemaa oolte qarshii yaanii kumu tokko fa'aa kumu lama fa'aa hojjetta. Ani sinan hojjedha. Xiqqoo isii biyyuu marabaa kan shaqqallee osoo biizinasa irratti gallee wayyu. Biyya arabaa kana mi'a fakkeenyaaf ni hojjettaa daladdee namatti achi ergitaa akka abbaan yaadu gabaan hin gurgurtu jedhanii akka ati yaaddu maatiin keessatti godhan. Akkam goota. Nama bilbile maal jetti? Amma mallaqa ni hojjetta biyya arabaa kanatti. Mallaqa hojjette jettu kana maatiitti achi ergita. Maatiitti achi ergitee yoo jettee akka abbaan yaadu gabaan hin gurgurtu maatiin kan kee akkasitti maatiin keenya akkasitti yaadee nuuf hin hojjetu maal goona. Maal amma zabanni tole mallaqati ankaawwanti irra kaa'atta malee maal goota warra ergitare. Guyyee. Mallaqani birrii kuma takka Itoophiyaadhaa akkaawwantii irra kaa'uun barbaadu. Hin ta'u dogongorri guddaan itti qabdu kun uraan isii kana. Ankaawwantii mataa keetii yoo qabaatte irra galfatta mallaqa. Yoo akkasaa maatiin kee rakkate yookaan yaadhaaf abbaa kee waa barbaachise nama sanii waa wayiin qoota achi booda mallaqa kee ankaawwantii irra kaa'atta ankaawwantii kee irra kaa'atta. Birrii maaliif akkaawwantii irra kaa'uun feene beektaa birrii? Ati birrii 100,000 akkaawwantii irra keettee lafa kaa'urraa lukkuu firee 5 yookaan ammoo hoolaa firee 5 bittee margatti sooruu sii wayya. Sun yoo nama qabaatte yaa sun yoo namni ati irra dhalatte sun